Jimaa jechuun qabeenya Oromiyaa hunda jechuudha. Jimaa jechuun qabeenya Harargee qofa osoo hin taane qabeenya Afrikaa guutuuti. Jimaa jechuun maayikuuriidha jechuudha. Hin argamu. Jimaa jechuun qabeenya Oromoo keessaa isa tokkodha yoo sii gale. Hey adooree tokko an garuu sheekkanii nan galchu. Sheekkan guyyaa isin hin baanu kamiyyuu ta'e sheekkan hunda keessan isin jaaladha garuu warra TikTok kanattiin dhaamsa dhaammachuu barbaada. Hey ziiz jetteen deemin dhaggeeffadhu siifin hima. Namni jimaa qabu gabbaasee midhaan hin gurguru, warii hin gurguru, yeroo dhiyoo keessatti gurguratee muka gurguratee akka addatti bashannanee jiraata. Kuni hinaaffaa mootummaati. Ziiz eessa jetta? Maaliif jimaa jechuun qabeenya Oromoo keessaa isa tokkodha. Eenyu dhufee eenyus ta'ee dhorkuu hin danda'u. Kana jechuun kan Harargee qofa osoo hin taane kan Oromoo qofa osoo hin taane kan Afrikaa guutuuti. Uummanni Harargee garuu jimaa ni dhaabe malee takkaa'oo harraa fayyadamu malee hin nyaatu. Barka nyaatu kan biraa kanii fi magarsitu ardiin Oromiyaadha. Sii galee inninis wanni nama hundatti mi'aayee takkaa'oo qabeenya ta'een waan ardiin Oromiyaa keessaa jimaa burqisiifte ardiin Oromiyaa ardii filatamtu waan taateef tana jechuudha. Jimaan ajandaa irraan bahu. Ajandaa godhatanii TikTok irraa as taat achi taat dhaggeeffadhu ati yeroo TikTok. Jimaan yeroo tuqamu waan Oromoo Harargee qofaatii miti waan gartee guutuu Afrikaati jechuudha. Maaliif Somaalee hunda tokko siin mugaa maalee ni beektaa. Jimaa jechuun nama of danda'edha. Obboleessoo jimaan ifiif dalaga. Namni dargaggeessi biyya Harargee keessa dhalate tokko osoo jireenya isaatiif akkamittiin jiraadhaa jee hin rakkanne raatti jiraataa yeroo yoo sii galte. Jimaa jechuun hattiin dalagatan masgiida meeqa isa keessaa ijaarama. Oromiyaa guutuutti fayyadama. Saniif ajandaa TikTok kana ziis ulii ajandaa TikTokii bee jira gaa jimaa marree minaamin ziis fa'ina deddeemuu hunda asirraa achiin asiin deemaa. Jimaan akkana marreedha. Harargeen akkana yeroo qiyya sheeyni yookas jee sheekhalii jimmaa yookas jee sheekaatu jira kan isa gaafatu asii ziis jettanii nagaa miidiyaa kanarra baatanii TikTokii ajandaa baaftanii asiif achi ceetanii kun isin barbaachisu jireenya kee akkatti jiraattu biyya fiite deemme biyya Arabaa jetta biyya awoo qushaaraa fi farshoonuu haraami kajaamte haraam ka isin dhugatti haraam taate namni nu dhufu jira yeroo ajandaan jimaa dhaabee minaamin uummanni gartee jimaan ni dhaabe malee waan itti nyaatee maarree jettanii kana dubbii as goolii ooftanii miti. Uummanni Harargee jimaa dhaabbatee akka akaakitti guddiseeti jimaan ifiif dalaga. Akka yeroo jimaan jirutti midhaan gabbaaftee gurgurtee maal gootee kun hin jiru adeeroo qiyya raa gootee jiraatta. Jimaa jechuun maayikuuriidha nilleen argamu iddoo filata garuutu iddoo gartee itti leellisu barbaada. Maaliif kun ta'uun amma yeroo tanaaf Harargee keessatti argama. Maaliif yoo ta'e biyyoota garaagaraa yoo fudhatte biyyoota siinee mukaa tokko ni beektaa maal silaa warra TikTok irraa asirraa yoo jettanii asirraa iyyitanii asirraa oofaa ooltan kuni biyya isin keessa jirtanillee ni agartan. Maaliif ta'e jimaan bakkitee fedhattuu kabaja qaba. Waan biyya feetee ilaalime iftee jiraata namni jimaa qabu jechuudha. Jimaa nyaatanii dhaggeeffadhu meesiif hima. Nyaataaf hin jiraatan jiruuf jiraatan akkuma jaanitti jiruu dagaggalchaa sheekkoota keenya akkana sheekkoonni yoo dubbii wal gaggaafate darii quraanaatu jira kan irratti wal amansiisan jechuudha. Ati tanaaf TikTok irra baatee ziis jettee fa'ina afaan achi dhaabdeen deemin dubbii addaan hubadhu dura akkuma sheekamiin biroo jeen dubbii sheekaa kanaas dhiisaa jaaniimi kanaan booda wal fuutanii waan takka kan dubbanne dubbii sheekaa sumatti lakkisa. Kanaaf ijoolleen bakka feete jirtu feetota Harargee taata tajimmaa taata dubbii sheekaatu jee ammallee deebitanii sheekootaa fi nama jiru hunda waliin fituuf TikTok irraa ziis hin jiina. Tana sheekootaan hoggaa walitti yoonii fi daluulee amma fakkeenyaaf kun haraamii miti haraamiidha. Akkaataa itti haraam ta'e himiidha. Bakka ta'e mitti jimaan haraam ta'edha.
Kana karam dirratti ol qabe malee asii maarree taate harargeen akkana jimmaan akkana maarree amintoodha. Sheeka keenyaas hin arrabsinaadha. Akkuma sheeka mini biroo jeen dubbii tanaas madhiisa. Waan gartee sheekootiin teenye itti nuun deebitu eenaa jechuudha. Egaa tanuma dubbiin abbaadha qabdi. Ammallee quraanaa jira karatti ol amansiisanii dubbiin irraan tanaa garuu tanuma fakkaatti nageetti. Feetu sammeenya keetiin feetuun toltuu teetiin katurtellee nageettiin siin jedha.